Hello guys, akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii irraanta nagaa akkuma agartan kana waan ajaa'ibatu kan isin agarsiisuu dhufe maali wanni isin agarsiisuu deemu dhiyoo tana AliExpress irraa meeshaa takka ajajadheetiin ture. Meeshaan an ajajadhe sana osoo guyyaan silaa isin itti dhuftuu hin geenye guyyaa san dursitee irraan tana dhuftee as na bira geessee jirti jechuudha. Kanaan isin agarsiisuu deema gaa'ii waan kanaan isin agarsiisa ammaan tana. Na waliin tura. Meeshaan an AliExpress irraa ajajadhe kun olaaltana fakkaatti akkuma agartan kana dubbisuu ni dandeessan barreeffama isirra jiru. Barreeffama isirra jiru lakkoofsa isiin itti na ergamteetu gubbaa sanarra jira. Akkasumatti karaa jalaa kana immoo kaampaaniin isiin irraa na dhufte ni jirti. Kaampaaniin isiin irraa na dhufte Kaayinaa'oo jaa akkasumatti shippitu Ciroo West Harargee Oromiyaa jetti lakkoofsi poostaa 0004 Itoophiyaa jetti jalatti. Akkasuma gardabartee ammoo maqaa kiyyaa jira Jundi Yusuf Abrahaam jetti lakkoofsa kiyyaa jira jechuudha jala kana. Kanaaf waan kana AliExpress irraa ajajadheetiin akkuma nan ajajadhetti akkasumatti osoo waan akka hin ta'in as naa geesse jechuudha. Isinillee ilaaluu ni dandeessanii mee maali waliin nan ajajadhe tun isin agarsiisa jechuudha baneeti. Mee walumaan bannee ilaalla gaa'ii wanniin AliExpress irraa ajajadhe sana walumaan bannee ilaalla akkuma agartan kana fakkaatti fuulli isii garri gubbaa kana fakkaata. Gara kan gara galchinee yoo ilaallee fuulli isii garri kan kana fakkaata. Gara kaaniin kana fakkaatti. Mee waliin bannee ilaalla gaa'ii. Egaa akkuma agartan kana mee bannee ilaalla. Bannee ilaalla akkamitti banna dhiiroo laata. Gabi banna mee qooyi ni banna. Haaraya anis naaf haaraya jechuudha. Kanaaf kanatti haa bannu. Akkatti bananillee hin beeknu. Mee akkanumatti hin banu jira gaawwee balleessee akkatti yeroo jalqabaatiif banan hin beeku. Kana fakkaatti gaa'ii kun olaala akkuma isin agartan kana wanni naa dhufte kana fakkaatti. Mee maalii gisee yoo jettanii gaafattan eyeglassiidha gaa akkuma agartan kana eyeglassiidha. Eyeglassiin ajajadde kun olaala giseen keessaa baase kana fakkaatti. Eyeglass jettaniin gaa'ii. It's beautiful man. Baay'ee bareeddi dhugaa. Mee keessaa baafnee ilaallu. Let's see. Yes. Kana fakkaatti gaa eyeglassiidha kun olaala ta'ii nan fide. Eyeglassiin tun gaa deemteetu AliExpress irraa biyya alaati irraa asumatti biyya alaati irraa AliExpress irraa naa dhufte jechuudha akkuma agartan kana. Kunoo daawwattoota kiyya gaa akkuma agartan kana fuulleen ijaatanii nan fidadde tana fakkaatti. Fuulleen ijaata dhuftee na geesse tana fakkaatti jechuudha. Fuulleen ijaatun AliExpress irraa naa dhufte torbaan lama keessa naa dhufte jechuudha akkuma isin agartan kana. Hin bareeddume? Sibiilu ni bareeddina fakkaata akka yaada kiyyaatti. Mee ni bareeddu mun bareeddu yaada naa mannaa isinii. Egaa kana fakkaatti fuullee ijaa tana torbaan lama duraan ajajee jechuudha AliExpress irratti. Akkuma agartan kana naa dhuftee jirti. Fuullee ijaa standaardiidhaa fi gatiin isii ol kaa'ati jechuudha akkuma isin agartan kana. Okay. Gatii isii ammoo isinittiin hima gaa'ee. For your surprise. Mee gatiin isii meeqattanii yaaddan mee tilmaama komentii jalatti gatii isii natti hima mee tilmaamaadha mee gattanii yaaddan mee gatiin isii taniin achiitti fide meeqa as Itoophiyaa keessa immoo taate gatiin isii meeqattanii yaaddan mee tilmaama natti hima mee komentii jalatti tilmaama naa hima mee meeqa taati achi meeqattiin bitee as Itoophiyaa keessatti ammoo fuulleen ijaa akkanaatu meeqa ta'uu dandeessi mee yes estimationiidha yoo laaltan mee natti hima meeqa taati mee natti himaadha. Okay, akkuma agartan kana gaa kana fakkaatti prosesii isii viidiyoodhaan isanii dalagaa akkamitti akkaan ajajadhee haala kamiin akkaan adreesa guutee akkamitti akkaan guutee fi akkamitti jalqaba irraa eegalee akkamitti akkaan ajajee akkasumas ammoo dolara akkamitti akkaan bitadhee maastarkaardii irraa akkamitti haala kamiin akkaan kafalee prosesii isii hunda isiitu viidiyoodhaan isanii dalagaa. Egaa kana fakkaatti ammallee waan biraatillee ta'in jajjabaa baay'een qaba. Wanni biraallee dhufaa jirti jechuudha karaarra jirti. Sanis isin dhufteen isin agarsiisa. Gatiin isii for your surprise gatiin isii qarshii 50 jechuudha. Gatiin isii tana qarshii 50. It's funny. As Itoophiyaa keessa yoo taate birrii mana fuullee deeytanii yookaan immoo mana fuullee ijaa deemtanii yoo gaafattan birrii 2,000 jechuu danda'anii. Like kuma sadis kuma afuris shanis jechuu danda'an hin beekamu wanni Itoophiyaatu jireenya Itoophiyaa baay'ee dabalee jira. Kanaaf jireenya Itoophiyaa akka baay'ee dabalee kana jalaa ba'uudhaaf
haaluma akkanaa kanaan ajajachuudha gaabba. Kanaaf ni danda'ama ajajatanii biyya alaatii meeshaa fidachuu ni danda'ama waan barbaadan fidachuu ni dandeessanii. Mee amma akkaataan itti gilaasii tana bitadhe isteeppii isaa waliin ilaalla. Jalqaba gara aappii AliExpress irra seenna. Aappii AliExpress irra erga seennee booda bakka sarchii tanatti maal jennee barreessina? Anti blue light yookaan immoo anti blue light glass jennee barreessina. Akkana jennee yeroo barreessinu haala kanaan nuuf dhufa. Isa kanarra gadi tuqannee gara fuulduraa deemna jechuudha. Gilaasiin nuti barbaannu kana fakkaata transparent anti blue light glass jedha. 1000 plus sold jaammas jala kana yeroo laaltanii akkana jechuun maali? Gilaasii kana 1000 oltu gurguramee jira jechuudha gammatti. Ani welcome deal niin bita waan ta'eef qarshii 157 jechaa jira. Silaa welcome deal ta'uu baatee garuu qarshii 318 akka ta'e 318 akka ta'e natti agarsiisaa jira. Egaa akkuma isin mul'atu kanatti free shipping dhaan nu dhufa jechuudha. Wanni kuni gatii ittiin dhufu hin qabu yookaan immoo bilisaan nu dhufa jechuudha. Amma gara gatii kana maal laaluu qabna? Duubdeebii yookaan immoo review namoonni kana dura waan kana bitatan godhan laaluu qabna jechuudha. Akkuma agartan kana namoonni baay'een 5 star kannaniifii jiranii yeroo tokko feekii isinitti gurguran waan ta'eef jalqaba review kana gara gadii kana gaddeemtanii review kana sirriitti ofirraa ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaaf 5 star kannaniifii jiran akkuma agartan kana bareedaadha jechuudha 5 star yeroo kannanii. Fakkeenyaaf namichi kun it is good I recommended jedhee barreessee jira. Kan itti aanu immoo very nice glass jedhee barreessee jira jechuudha. Akkuma agartan kana kanaaf komentiin jiru komentii babbareedaadha. Haala kanaan erga adda baafannee booda buy now kan jedhu kanarra tuqannee gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Fuula itti aanu kanarra kalarii nu falachiisa. Frame kalarii fi kalarii gilaasichaatu jira jechuudha. Kalarii gosa lamaatu jira. Tokkoffaan frame kalar ka jedhu lammaffaan ammoo kalarii gilaasichaati. Frame kalar kan jedhu kun kalarii frame isaati jechuudha. Frame isaa kalariin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu kana nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu amma frame kalar kan jedhu kana B black kan jedhu kanarraan filadha. Kalarii gilaasichaa immoo anti blue light kan jedhu kanarra filadheeti. Ergasii gara gadiitti quantity tu jira. Free meeqa barbaadanii tokko yoo barbaadan tokko, lama yoo barbaadan lama, free eega barbaadan ajajuu dandeessanii. Kanaafuu quantity isaa tokkoon godha, tokkoon barbaadanii. Ergasii quantity isaa tokko filadheetiin gara fuula itti aanutti deemaa jechuudha. Fuula kanarraa shipping address fi payment shipping address akkamitti akka guunnu viidiyoo isiniif dalageetiin jira kana dura. Kanaafuu deemtanii viidiyoonan waa'ee shipping address irratti waa'ee AliExpress irratti isiniif dalageesan deemtanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoo kiyya keessa jira waan ta'eef deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Payment methodin immoo mastercardidhaaniin kafala. Kanaaf mastercardiin kafala waan ta'eef filannoo jalqabaa kan add new card jetturraan tuqadha. Ergasii place order kan jedhu irratti tuqadheetiin gara fuula duraa deemaa jechuudha. Yeroo kana gara fuula kanarraa nu fida. Fuula kanarratti information kaardii keenya nu gaafata. Mastercardiin keenya Bybit irra jira waan ta'eef Bybit bira deemnee info keenya achi copy goonee gara na fidannaa jechuudha. Akkuma agartan kana anamma gara Bybit seeneen jira. Kaardi kan jedhu irra gadi tuqanneeti san booda kaardi nambarii keenya copy goonee gara na dhufnaa jechuudha. Egaa Bybit irra deemnee erga information keenya copy goonee booda gara AliExpress dhufnee jirra. AliExpress erga seennee booda iddoo kaardi number jedhu kanatti lakkoofsa kaardii guunna. Bakka kaardi holder name jedhamu kanatti maqaa keenya kan kaardii irra jiru guunna. Akkasumatti ammoo bakka month and year jedhamu kanatti lakkoofsa kaardii irra jiru guunna. Kaardii irra lakkoofsatu jira jechuudha. Lakkoofsa deadline isii kan agarsiisu jira. Lakkoofsan guunna. Bakka CVV jedhamu kanattis lakkoofsatu jira. Kaardii irraa fudhannee lakkoofsan asirra guuttannee erga guuttannee booda confirm kan jedhu kanarra tuqannee gara fuula itti aanutti deemna jechuudha. Save and confirm kan jedhu kanarra tuqannee gara fuula duratti yeroo deemnu fuula itti aanu kanatti nu fida. Fuula itti aanu kanarra akkuma isin agartan kanatti information kaardii keenya guunnee jira waan ta'eef gara gadii kanaa gara dhumaa kana pay now kan jedhutu jira. Pay now kan jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Pay now kan jedhu yeroo tuqannu gara fuula itti aanutti dabarsuudhaan paymentiin keenya akka process godhaa jiru nu agarsiisa. Yeroo xiqqoo booda payment successful jee akkuma agartan kana gara gubbaa kanatti payment successful jee gara gubbaa kanatti nu agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf qarshii keenya yookaan immoo doolaara keenya kafalannee jirra jechuudha. Asirratti Bybit kaardii keenya irratti qarshii Itoophiyaa gara doolaaraatti akkamitti akka jijjiiranu viidiyoo dalageetiin jira. Viidiyoo kana dura dabre ilaaluu dandeessu. Kanaaf haala kanaan kafalannee jirra. Ammaan tana gilaasii kana bitannee jirra jechuudha. Egaa yeroo bitannee AliExpress maal nu godha? Orderiin keenya akka xumuramee jiru, orderiin keenya successfully akka xumuramee jiru email irratti nu erga jechuudha AliExpress. Kanaafuu emailii keenyas ilaaluu qabna. Emailii keenya irra yeroo ilaallu akka orderii keenya akka kaayyannee jiru nutti agarsiisa. AliExpress irra dhufnee application irra dhufnee account ka jedhu yeroo gattu qannu account irra yeroo tuqannu to ship ka jedhutu jira. To ship sana yeroo gattu qannu haala kanaan nu agarsiisa waan nuti bitannee jiru jechuudha. Wanti nuti bitannee jiru haala kanaan nu agarsiisa. Kanaaf to ship kana yeroo gattu qannu gara fuula kanaan nu fida. Fuula kanarraa wanti nuti binne eessa akka jiru
nu agarsiisa jechuudha. Amma piroosesii maalirra akka jiru nu agarsiisa. Akkasuma ammas lakkoofsa tracking number jedhanii lakkoofsa nu kanna jechuudha. Lakkoofsa ittiin track goonuu nu kanna. Tracking number nu kanna lakkoofsa kana yeroo agarru lakkoofsa kana track godhanna jechuudha. Lakkoofsa isaan nu ergan kanaan. Lakkoofsa kana mana poostaallee deemnee gaafa eessa akka ga'e gaafachuu dandeenya. Kanaaf haala kanaan laaluu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti akkaan ani isin agarsiise kanatti gilaasii kana bitachuu dandeenya. Gilaasii qofaa miti waan biraatillee waan barbaadan bitachuu dandeessanii. Mi'a barbaadan asirraa bitachuu dandeessanii. Kanaaf Prosesiin armaanotti isin agarsiisa kanaan bitannaa jechuudha. Kanaaf gaa viidiyoon irraa kanuma fakkaata. Viidiyoo kana like godhaa akkasumatti ammas subscribe illee godhaa namoonni haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa jechaa viidiyoo biraatii walitti deebina.